Amaloota fi dandeettii gaggeessaa bu'aa qabeessa. Gaggeessaan bu'aa qabeessi amaloota ittiin ibsamuu danda'u hedduu qabaachuu akka danda'u ni hubatama. Gaggeessaa bu'aa qabeessi mul'ata qajeelchuu guiding of vision kan danda'udha. Mul'atni mana hojichaa abbummaan kan maskamuu fi galma barbaadame kan rukutuu danda'u ta'uu mirkaneessuu keessatti gaggeessaan gahee leencaa qaba. Mul'atni dursee kaawwame sirreeffama kan barbaadu ta'uu yoo hubate yookaan immoo hordoftoonni mul'aticha kallattii hin taaneen kan hubatan taanaan gaggeessaa mul'aticha qajeelchuu danda'u ta'uutu irra jiraata. Mul'ata kana dhureeffachuun ofiisaa fi namoonni biroo maal hojjechuu akka qaban bareechee nama beekudha. Bu'uuruma kanaanis galma hojiitti hiikamuu danda'u ni qaacessa. Akkasumas galmicha irratti amantaa olaanaa ni qabaata. Hojii dhuunfaan akkasumas garee waliin hojjetan hin ilaalannee fi galma guddicha sana milkeessuu keessatti gahee hin qabne irratti sa'aatii fi humna isaa kan hin balleessine jechuudha. Kana malees hordoftoonni kaayyolee dhuunfaa fi kan waloo isaanii galmaan gahuuf haamilee fi hawwii akka qabaatan nama taasisuu danda'u. Kunis ofii isaatiif kaka'umsaa fi fedhii piishin qabaachuun namoota biroos kakaasuudhaan milkaa'uu danda'a. Gaggeessaa bu'aa qabeessi amantaa gaarii ofirratti qaba. Hojii isaatis jaalalaan hojjeta. Ciminaa fi dadhabbina isaas kan hubatudha. Dhuunfaa isaatti hawwiin isaa jireenyaaf qaban kanneen biroo akka qajeeltotti kan gargaaru ta'uu danda'a. Kallattii biraatiin immoo gaggeessitoonni bu'aa qabeessoo jedhamuu danda'an kanneen amanamummaa integriitii honestii trust qabanidha. Gaggeessummaa keessatti qajeeltoon amanamummaa dhimma hojii ofii murteessaa akka laayyootti hin ilaalamanidha. Amanamummaan waadaa seenan kabajuun haqummaa fi naamusa gaariin tajaajiludha. Amanamummaan jireenya ogummaa fi dhuunfaa isaanii keessatti mul'isuu qabu jechuudha. Waadaan isaan seenan sunis waadaa hojiirra oolchuu danda'an ta'uu qaba. Amanamummaa isaanii kanaan hordoftoota isaa irratti amantaa akka gatanii fi namoota bakka bu'iinsa isaanii bu'an horachuu kanneen danda'anidha. Gaggeessaa bu'aa qabeessi galma isaanii bira ga'uuf yaaddoo yookaan balaa calculated risk ni fudhata.